jalqabaa akkuma kutaa jalqabaa keessatti dubban akkamitti akka fileeshii buusu godhan kutaa jalqabaa keessatti wajjin ilaallee jirna. Kutaa jalqabaa keessatti karaa sooftiweerii kanaan buusu goonee ilaalle. Amma immoo akkuma kutaa jalqabaa keessatti dubban iddoo sooftiweerii uummatuma fayyadamuun akkamitti akka buusu godhan wajjin ilaallaa jechuudha. Ammas wanti nu barbaachisu tokkoffaan fileeshii qabaachuu qabna. Akkuma kutaa jalqabaa keessatti dubbanne fileeshii kaapasitii Window keenyaatti ol ta'e qabaachuu qabna jechuudha. Yeroo baay'ee fileeshii GB 8 fayyadamtanii bishaadha jechuun barbaade. Fakkeenyaaf GB 4 fa'aa osoo fayyadamtanii Window 10 fa'aas ni gochuu dhabuu danda'a. Window 10 4 qaama GB dha kaapasitii isaa. Anam GB 8 qaba. Akkuma baratame fileeshii kan koo kana kiyyatti connect godhadha jechuudha. Sana booda immoo akkamitti akka fileeshii malee amma akkamitti akka sooftiweerii malee buusu godhan wajjin ilaalla jechuudha. Fileeshii kan koo iddaan suuqaa fileeshii kan koo suuqeera sagalee sin dhageettayitti yoo fakkaate yookaan immoo karaa bantarii dispiisii kana bantanii iddootti fayyadaman waan ta'eef ilaaluu dandeettu jechuudha. Fileeshii kan koo isa kana wanta qara buusu ta'eef jechuudha. Kun wanti akkanatti baaseen jechuudha akka DVD window waan jedhee baasee barbaaddan formaatii godhatti agarsiisuu danda'a jechuudha. Isa kana fileeshii kan sorry sun immoo CD keessaa isa kana jechuudha. Fileeshii kan koo jechuudha agartuu miti isa kami amma immoo buusu godhuuf deemna jechuudha. Isa kanas akkamitti akka buusu koodii jira koodii sana CMD barreessinaa jiru. CMD banachuuf logo just window logo window fi plus rd win plus rd barreesseeti CMD jedhaan jechuudha. Nan bana akkanis banuu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo window 10 waan fayyadamuuf asitti CMD jedhaan jechuudha. CMD iddoo tartiiba kanatti sana booda right click irra jedhee Runners admin jedhu kana filadhaa jechuudha. Runners admin isa filadhaa. Hedduun isa filadhaa yes jedhaanii immoo naaf fideera. Amma immoo CMD kan koo kana baneera command prompting fuula kana fakkaatu naa baneera. Maal jedhee barreessa jalqaba irratti disk part disk part barreessa. Disk part fejna sambur list disk kartumiti list disk yang qabu asbarat list na godhe jira jechuudha. Disk 0 kan jedhu kun dhibba afurii fi jaatamshan GB jedhu kun disk kiyya. Kun immoo disk 1 kan jedhu kun fileeshii kan koo jechuudha. Koo 732 megabyte dha. Amma immoo select disk dhaan jechuudha. Select disk eeggatamiti select disk eeti. Amma immoo maal jedhaani select disk 0 jedhu maaliifu fileeshii waan godhaaruuf 0 tan sinjalaa bada faayilii hard disk keessa jiru. Kanaafuu achi biratti of eeggannoo godha. Disk 1 filadha jechuudha. Disk 1 ammoo disk is now selected jedhe jira jechuudha. Ammoo naa qulqulleessi clean godhadhaan jira jechuudha. Clean barreessa. Clean jedhee enter jedhaanii jechuudha. Successfully clean naa ta'eera jechuudha. As biratti akkuma isin mul'atutti disk part successfully cleaning jedhee the disk jedhee ammoo kan ittaan create partition primary
successfully create naa ta'eera jechuudha. Akkuma isin mul'atu kanatti qubeen dogoggorina qubee dogoggortee isin ibsuu danda'a. Taansee dammoo select partition waan jedhaan jechuudha. Achitti waan fudhadheef select naa ta'eera jechuudha. Sana booda immoo maal jedhee barreessaa format ff jedhaan jechuudha. Yookaan file system is equals to NTFS karaa file system NTFStiin akka format naa godhu dafee quick itti barreessaa jechuudha. Ammoo akkuma isin mul'ataa jirutti format haaraa jechuudha. As biraa akkuma isin mul'atutti percentii duwwaarraa dhibba guute amma dhibba guuteera complete jechuudha. Percentii dhibbaa sun taansee immoo active jedhaan jechuudha. Active jedheetoo enter jedhaan jechuudha. Diskiin kan koo active naa ta'eera jechuudha. Amma immoo exit jedhee barreessa. Xumureera waan ta'eef hojii koo exit keessaa naa bahin ammas exit himmate jira. Amma immoo image keenya bira deemna. Ammas direct image koo kana as keessa jira. As keessaan qaba image koo. Masitti akkuma isin argitan image kan koo format ta'e dura faayila qabaayyuu mitiire format ta'eera jechuudha. Ammoo image as biraa fudhadha. Akkuma ta'u image kana akkanumatti copy godheetiin dabalatu jechuudha. Click irra jedhee mount dha yookaan immoo open jechuun dandeenya. Anoo windowtiin waan fedhamuuf mount naa fidee open ergan jedheeni isa kana hundasaa select godhaa jechuudha. Yookaan control plus A akka hundasaa select naa godhu control plus A select godhee copy jedhaan jechuudha. Copy gitanii amma immoo ajeeluma deemee finish kan koo baneet ka copy minimize godhee finish kan koo this PC baneet iddoo finish koo jiru finish kan koo kana baneet keessatti paste jedhaan jechuudha. Kan duratti san control plus V fayyadamee paste jedhaan yookaan immoo waan agartan karaa click aan dandeenye paste jechuu dandeettan jechuudha. Ammoo paste naa ta'aara. Kan miti kana kun dhibba guute akkuma kaanii wanti keenya muftii hojjetu malee dhumma baafnee akka kaanii itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasuma tokko waan GB waan gigaabaayitii capacity gigaabaayitii waan hin gargaarsaaruuf ta'uu danda'a. Inni digdamii amma tokko as bira time remaining 23 minitiidhaara. Kanaaf inni approximately ta'uu danda'a. Sanii gadi dhimachuu danda'a. Inni digdamii labbaa fiilashii keessan irraa baastanii itti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Wow, akkuma argaartan kinoo amma xumurra gaheera. Sekondii muraasatu hafe. Yennaan dhuma jarrumaa buqqisu. Amma dhumata. Umachuu gaheera. Speedii kompiitara gatamatti murteessaadha kan dafee akka dhumatuuf. Akkasuma amma xumuramu gaheera xumurama jira. Itti fayyadamaa. Chaanalii keenya subscribe gochuun immoo hin irraanfatina. Share nu godhaa. Namallee itti nu affeeraan sadda subscribe nu haa godhu. Like nu godhaa. Yaada nu kennaa community irratti.
wanta sirreessuu qabnu wanta immoo jabeessinee itti fufuu qabnu charge ta'e laptopin ko sorry charge ko ittiin godhadha taa'ee manaa fixa tomorrow gabati saddeet hojjetu already jechuu ba'ee jira tomorrow ga'eera eegaa absumaan eegaa tomorrow yaa bakka numati Fesi akkana butaa kanaafuu sanillee ammoo yeroo qistayyiitti itti fayyadamu qofa wanta barbaadaniif fulfachuudha koodii immoo chaanaalii kan kooras ni qaba koodii akkam chaanaalii telegiraamii kan kooratti isiniif barreessa achirraa argachuu dandeettu isa join naa godhaa galatoomaa video biraatii wal argina turtii gaarii bye